Matina, anu donne tun dik rajet ya ta ugaru my brother jere to of jabese aso jira minim sikrela. Bana game ergachu. Inta basta. Yo, mara ko gafa Habibi fi Habibi istabane gafo bolumma tishoda ne way. Lakki afatete wal sidabsu feduna rataya. Duga rabbi yarti ta yakta jana ke dirasi or fedu my kadir. Amma san kaisan garin kanamiyo kanabje Mechu kanabje Afuyo jirade. Ya duranu rara wante foto banka. Kanabu debisi yo sitte tole. Yo si tole jette ayer tabata kanni tabanna. Ijolle ma hol tanazala dem tani ma tada. Mara ko ka bona yo wallole kule solieta min fikral. Mara ko ka Wari mudi wallahi mara ko ka bona bas wallahi warabbil kaaba summa wallahi wanni mudi Dima jireenya dhuunfaa bare ta'u muutiin ta'u bare muutii isin gammachiisa nagama kiyyaa isin haasofisonni an godhaa jiru takka hin jiru akkasitti godhaa jechuudha. amma taphachuuf malee no waan biraatiin no wallahi ne barda. Kanaaf isiillee jireenya isin jiraachaa jirti. Anis jireenya kee jiraachaa jira. Danda'u min argitan ilaa gaafa waliin jiru sanis waliin taphannee tureen amma mee wal biratti nu laala kan. Akkanatti itti kufuu qabna akkana nu jajjabeessuu qabda. Okay. Ashaangullitti boo'ichaan ergina bannaataa jechuun na qaxxaasistani. Yo wallahi billahi jechuutti yoo nama nadhiisaa rakkoon qabu. Wanni itti abaaboo afur naa kenna guys. Abaaboo. Abaaboo afur naa kenna. Liibii irraa turee deebi'aa bara namni na dagatee wanna godhullee hin jiru. Akka namaa gizee mana kee dhufee asirraan boo'e. Ahmed, thank you. Galatoma. Naftura down. Roobaa jiralleedha. Ahmed Dabilidha. Double. Bareedduu asii girgirri dhiisiyaa. Double bannataatu. Double kana fayyadamaa. Amma gara takka goonee barra ayaati yaadama. Amma gara takka goonee barra. Qulqulluu namaatiif garuu dhaggeeffadhu. Halloo. Muuziqaa taphatiin qabannaa jira. Bareedduu namaa. Laal ati onni beekuu qabdu. Akkuma sitti tolee jaalatti illee tolee kanatti irra kaa'i. Wallahi. Ana moos. Maal baase? Wallahi. Garuu maashaallah atis maashaallah
Intaltu siyaasaati barateertu wallaahi mi'a intaltu jaalalaa yoo siin jedhan min chakkiran sitti hanqataa wallaahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagalateeffadha. Olee teenya maaliin isin godhe maaliif teessanii jeesanii jedhu iskiriina taattaa bingootan yookaan waliin darbitan jaalalli isin bartu wallaahi. Waalaikum salaam. Wallahi maaf ani beeku wallahi jechuun namni yoo wallole jechuun nama hojjala hin ajjine no gurjette no wallahi normal no namni yoo wallole kalas deebii obbolee jedhu dirqama kasi yaadda san isiniif ta'uu hin dandeenyu akka kiyyee yaada malee akka si yaadanitti yookiin fedhii keessa isaa isin goone isin feetan san gochuu hin qabu. So isin jechuun dubbisa ofeen dubbisuu jechuu danda'u. My brother. Okay. Hundaafuu inshallah sitti haa tolu. Ani namni isin dagatee jira. Maaliif dagatan? Wallahi hin beeku ani ture beektee biizi jechuun hojii namumatti biizi ta'e limbiis takkaan seennee wallahi baatii ga'ee jira. Baatii lama ga'eeru. Meeshi deebisi ajee garuu nama jarrachaatti wallahi. Namantaatu wallahi billahi. Ati waan nama taataa barsiisee beeka. Asuma keessa? Eenyusaa? Maashaallah. Amma deddeebinee lafee qulfiif deebiin ilaalla. Ijoollee meeqa? Okey bakka fidee deemnee ilaallaa qoy. Paaspoortii qabanii? Deemnee ilaallaa qoy keessaa bara. Haya. Siyoosii baratanii? Abaaboon haa kennaa gaa'is. Daqiiqaa shan. Abaaboon haa kennaa. Daqiiqaa shanaa? Firiis abaaboon haa kennaa. Maqaa kee waan ofitti rakkattee warra jalatti. Waan ofii galatoon namni biraa abaaboon haa kennaa gaa'is. Bakka abaaboolleen kennitan taabilleen gootan. Waaw fuutee jira. Mirga namaa yoo baruu barbaaddan mi'a bira dhaqaa isin barsiisu. Faamiyaa galatomi faamiyaa Oromoo. Thank you Habiibti. Dabil bannaa dabil. Dabiliidha ammaan tanaa yoo isinitti tole waan isinitti tole naa kenna. Dabiliidha ishee. Dabiliidha. Maimunaa teenya. Obboleettii xiyya kaali. Akkaan jeeti. Akkami silaa? Akkam jechuun akkam akkuma argitu kana akkana dumbushee sana ta'ee babbareedu sana ta'ee dura nama qabrii keessa ture azaaba darba fakkaadhee. Oromoon asirratti argitu haamuu teessi. Namni asirratti argu haamuu teessi. Azaaba na darbanii azaaba keessa amma Itoophiyaa keessa ta'ee akkanatti fuula kana qabaachuu jechuun itti baxaam yaasaasinal ba'uunatti. Wayisi qofaanii ree. Hai gargara ullee amma sa'aatii ammaa kana hin jiraadhe kana caala akkanatti tolu akkanarraa bareedu ishee xirixiree lawu kan Itoophiyaa keessa jiraadhe bilbila bakka dhaabuun qabu mallee shaashaa jedhee Nigaa taatalas maashaallah jennee bara. Alhamdulillah ala kulli haal.
مطوفنا اللي مرين أمانة شهادة لما تقبل duraanuu ni beekta akkaan itti sakadachaa ture waan duraan gochuu dhabdee amma godhaa jirta rakkoon kee kanaaf. wanti guyyaa qabdi gisee rakkoon shamarran keenya kana naafi hoodii baradhu jedhee quraana guddaa wallahi dhugaadha wallahi sobaa wallahi gaafa ati haadha warraa kiyyaa turte warabbal kaaba summa wallahi rabbiin na harka kitaaba quraanaa guddaa sii bitee kuyyoo sitti ta'uu baate jedhee kitaaba karimootii sii bitee si bira kaa'ee kitaaba xiqqaa bitee si bira kaa'ee kun hundi ati yeroo fokkee jettaa isa biraatiif ittiin fayyadamta ammoo namni ishii si namaa jiru sirra jiru ina waan silaa reefu muutii rakkaa'u malee waa takka dhaga'uutti hin jiru simmara ruureen jedhin azala deemtanii imaana jechuun laal imaana jechuun quraana qara'uu bicha osoo hin taane wanta san sodaa rabbii qabaattee waan rabbi siin seera oolama itti soke yalla maa salaama firaan qabdu si dagatanii akkasuu baatu dagatamtee jirta naanirra dhaggeeffadhu mararuuree dursa duraan godhuu qabdu eda dhagee kaashi waan silaa duraan godhuu qabdu amma godhuun maal faayidaati qabdu ni faayidaa ta'u mina ani yoo sanis argite onni hundi yeroo qabdi mi wanti rabbi yeroo qabdi kanaafuu ansiif sin adda bahee meelli dhaggeeffadhu maal chaggire kukko no nama dhagee yeroo kamu wallahi aksanii miti bariila na dhaggeeffadhu sabbooda yaada kiyyarannaa kennu wallahi wanni kamu wanni karaa rabbii wanni yeroo itti kennan kamu edere yoo duute rabbi yaa rabbiin ta'u badhaan haafadhu jira hin jiru haraamin dalan ani kun wanna kan argitee durallee mataa qullaan deemu uffata qullaa hin deemu akka intala musliimaatiin ni deeman amma garuu hijaabatti deebi'e malee so yookaan immoo waan biraati rakkoo keessan kanaa bar dirqama laal rakkoo keessan kana dirqama sinaa dalaguu yookaan ammoo dirqama kun badii hojjechuu kana rakkoo keessan rabbi rahmata si haa yaadu qaraasisu jira qara'uu jira. Okay ila dhaggeeffadhu yoo ati inshallah yoo dhifiin fuudhee jira yoo fuudhuu baadde ammoo yoo ati quraana qabuustu taate inshallah yoo rabbi jedhee lammaffaa gabbareessi booda yoo ati quraana buufne taate ammoo maashaallah wanni waliin keessa jirtu sannaa kan deemu keessa jirtu saasonaa kan deemtee na fuudhumu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي فاتسي ربي تما برا ربي سياوا